Inaafaan biyya balleessee yooyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu fi jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kudha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha horoonni mana kana faratatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a jechuudha. Egaa Sumayyaanii wayyaa Saidoonii ijoollee isaa fi ishee fi bitee akkuma beekamu Rooziin jalaa fuuteetti kennitee turte kunoo akkuma beekamu agarsiisaa turte jechuudha. Baay'ee galateeffatte Saidoodhaani hamma yoonaatti uffata kan bitamu maqasii koon irraanfannee maqasii ijoollee isaas beekaa jettee isa galateeffatte akkasumas immoo carqii inni ijoollee isaa bite carqii inni ishee bite hundumtuu gaarii akka ta'e dubbachaa turte jechuudha. Waggaa tokko guutaniiru jarri kun eegga wal ari'uu jammaranii waggaa tokko keessatti Saidootiin gaarii goote kan jettu har'a nagaya afaan ishee keessaa. Sinin garramu dhugaa rabbii takka gaarii goote hin jettu turte Sumayyaan. Innaa amma garuu dhugaa rabbii viidiyoo kana keessatti carqiin inni bite hundumaayyuu uffanni ijoollee isaa bite hundumtuu gaarii akka ta'e dubbachaa turte jechuudha. Eeyyan sirriidha gaariidha dhugaa rabbii. Saidoonii baay'izawee ijoollee isaa baay'ee jaallata dhugaa rabbii. Sumayyaa isin jaallata maaliif Sumayyaan jalqaba saadha. Isheenis innis jalqaba biyya ormaa keessatti yeroo rakkinaa yeroo bal'inaa waliin dabarsaniiru waan ta'eef baay'ee wal jaallatu. Dhugaa rabbii lamaanuu baay'ee wal jaallatu. Gin rabbumti tokko isin haa godhu. Jaalaluma keessanii argee rabbi tokko isin haa godhu. Dhugaa rabbii hawwiin koo yoomillee taanaan kanumadha. Egaa hawwiinii wayyaa keessaa hambistee jirti shittoos keessaa fudhattee jirti jettee Sumayyaan shittoo sana baay'een jaalladha maalumaaf jalaa hambistee jettee dubbachaa turte. Egaa Sumayyaan inaaffaa qabdi hin inaafti. Bakka ana caala jetti kun immoo jireenya keessatti gadheedha jechuudha. Namni anatu caala anatu guddaadha anatu beeka namni gaafa jiru dhugaa rabbi kanaa kufee argama beektu miti maaliif hamma nangaan lafaan nama ga'a jee Oromoon gaafa magmaaku. Kanaaf guyyaa tokko lafaan dhooftee teessi jedhee yaada dhugaa rabbi Sumayyaan maaliif hamma nangaa jetti kaa of jajji waan ta'eef jechuudha. Namni of jaju immoo gadheedha. Egaa akkuma beekamu carqii isheen agarsiisaa jirtu yaa ijoollee ishee dhugaa rabbii baay'een bareeda baay'ee. Nda'u manatu ijoollee qaba eenjee guyyaa ijoollee kana gafan argu. Dhugaa rabbiin babbareedu maaloo dhugaa rabbii baay'ee babbareeda. Akkasii bakka namni ijoollee isaa gaafa laphee irraa jaallatu alasaaf gaafa immoo akkasii Saidoo ilaala barumsa irraa fudhachuu qabdu. Dhugaa rabbii laphee isaatiin bakka kan inni carqii kana ijoollee isaaf bite jechuudha baay'ee namatti tola. Even Sumayyaafuu biteera kan nama ibu jechuudha ijoollee isaa bichaaf bitee hin dhiisne. Innaa rabbi jireenyuma isaanii tokko haa go'u. Ugumuma rabbi bakka beekaa rabbi dingatuma walitti isaan fidee tokko isaan haa go'u walitti isaan haa deebisu dhugaa rabbi namni akka koo hawwitan rabbumaan kadhadhaa fi maaliif ijoolleen gidduu isaanii jirti waan ta'eef jarri kun adda ba'anii walirraa ciccitanii hafuun hin ulfaata. Ijoolleen gaafa guddattu abbaa koo jetti haadha koo jetti. Baay'ee ulfaata sanaaf rabbumti haaluma isaa mijeessee nama miti rabbumti haala isaa mijeessee tokko isaanaa go'u jechuun barbaada. Saidoon egaa baay'ee galatoomii siin jettee jirti aadde Sumayyaanii nuti hordoftoonni kee baay'ee galatoomii siin jenna maaliif ijoollee isaa yaada mana isaa gammachiiseera waan ta'eef galatoomii siin jenna hundumti keessan like subscribe go'a share go'a.